Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kiyya gaarii baga jiraattan isiniin jecha. Warroonni aappiilee garaagaraa fayyadamaa turtan aappii haatuneelii fi akkasumas aappii dhoom aappii gurraacha kana namni beekne jira yaadu. Akkasumas aappiilee amma dhihoo tana galakkise yookaan karama duraan jirtu beekamtu aappiin tunillee jidduu kanatti kaleessarraa eegalee aappiin sadan kun hundi isaanii didaayyoo jira waan ta'eef har'a aappii haaraa isinii qabadhee dhufee aappiin kun warroota intarneeta bilaash fayyadamtanii fi akkasumas kabaatii warra fayyadamtan moobaayilii zeyni akkasumas libaaraallee natti fakkaata. Aappii kanatti fayyadamaa isin jedha. Aappiin kun rood tuneel jedhama. Aappii pilaastoor keessaa argattanii kanuma barreessitan akkasumas telegiraama kiyya jalatti illee ishee isiniif kan godha. Aappiin kun erga buufattanii ulaagaa tokkollee isin gaafatu akkuma aappii kaanii intarneeta dalagaa jiru isin gaafata. Erga intarneeta dalagaa jiru qabaatanii keessa seentanii kallattiidhumaan abdeeta godha. Erga abdeeta godheen booda karaa gubbaarraa waa tokko isinirraan barbaadu karuma gadii qofaadha jechaadha. Karaa gadii keessa erga jiraatanii akkasumas warroonni Morookoo jirtan Iraaq warri jirtan akkasittillee dalagaa akkasuma keessa jirtan ka 60 fi riyaala 60 kun asirratti dalagaa jechaadha. Ka riyaala 60 ka moobaayilii ka 39 ka moobaayilii fi moobaayilii ka riyaala 60 fi ka 39 ni dalagaa jechaadha. Ka moobaayilii ammaaf ka dalagaa jiru kan mataa kiyyaatti fayyadamaa jiru ka 39 kana ka 60 ammoo kana jechaadha. Isa bilaa kedhu kana jechaadha. Isa bilaa kedhu kana kun ammaaf hedduu dalagaa hin jiru. Ka 60 ka gara gadii dalagaa hin jiru hedduu dadhabaadha. Ka olii kana jechaadha. Kaas moobaayilii 60 jedhee bilaa kedhu kana bilaa ka aara kedhu kana jechaadha. Unblookiin ammaaf hedduu dadhabaadha. Sawaarratti illee bilaashni dalagaa shari'aa yaaqoot warra qabatan illee irratti dalagaa moobaayilii zeyni illee ni dalagaa jechaadha. Zeyni illee firii dalagaa jechaadha. Kanarratti fayyadamaadha. Erga kanarratti fayyadamta waan ni gootanii asirratti waan tana battanii jecha tana qofa keessaniin gara akkas buttan erga akkas buttanii booda as jalatti daqiiqaa isinii lakkaa'uu arginaan akka isinii dalagu jiru mirkaneeffatanii jechaadha. Daqiiqaa erga isinii lakkaa'e akka ajaa'ibaa isinii dalagaa ulaagaa tokko isinirraan gaafatu. Ammaaf akkasuma haga aappiileen kun sirraa hamanitti aappiin kunis ammaaf warri aappii dhoom fayyadamtan aappiin kun sawaarratti illee ammaaf moobaayilii irratti malee sawaa fi jaawii warri qabdan akka ajaa'ibaatti bilaash irratti dalagaa jira jecha. Bilaash akka ajaa'ibaatti dalagaa kaffaltii tokko malee jechaadha. Garuu moobaayilii warri qabdan moobaayilii haga sirraa'utti mumkin haaromsuu danda'anii mumkin formaata biraa haga itti filanitti obsaan eeggadhaa. Aappii kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Sheer godhaa akkasuma YouTube chaanaala kiyya dhaqaa subscribe godhaa.